umurii daa'imummaa isaatii ture. Kan inni fakkii kaasu salphumatti waan jiru garana kara duubaan dallaa tokkotu ture. Dallaa mana fincaanii tokkotu ture. Egaa isa fakkii isaa bareechee kaasa ture. Sana booda dhufee waraqata isaatti deebi'a ture. Barattoonni fakkii kaasuu danda'an yeroo baay'ee ogeessa fakkii kaasuu hin ta'an. Yeroo guddifattu dandeettii kee ajaa'ibaa isa si keessa jiru sana mul'ista. Aartiin keessa kee jiraannaan iddoo fedhayyuu taanaan bakka kamiyyuu teessee akkuma beekamu baay'inaan wanti ta'e gara kanatti harkisee si fidaa jechuudha. Light sourcein yookaan kallattiin ifasaa bakka meeshaaleen sun kaa'aman isaaniin ibsuudhaaf xinnoo achitti yeroo sana rakkatee ture. Garuu Biruuk sarara sana yeroo sararu dandeettii sararuu sirriitti akka qabu argeera. Biruuk paper proportionii kan jennu eeguudhaaf yaaleera. Amma meeshaalee jiran sanaas yeroo wal fakkaataatti yeroo inni eeguudhaaf yaalu isa arguu danda'eera jechuudha. Biruuk baga gammadde. Bara barnoota gaarii siif haa ta'uun jedha. Galatoomi. Baay'ee natti toleera. Egaa